qabatti sammuu sii keessatti guyyaa tokko gaafa ga'u jettee laal siifi baastee obboleesso guyyaa akkana jettee waan akkanaan goon guyyaa akkanaa waan akkanaa jettee waan akkanaa naaf hin goon ka irraanfattuun seena amma shamara na gaafadhu obboleesso ani rahmata rabbiitiin warabbil ka'abaan sinja guyyaa takka jaartii tiyyatti qaldiidhaaf itti kijibee hin beekuun sinja obboleesso maal jedhu guyyaa takka ni sintaa tokko mush ana daa'ii marree miti bar annama dhiirummaa kiyyaan boonu namni dhiirummaa isaatiin boonu hin kijibu maalayyaa annama mu'mina ifin joo khalli baaligisaa dhugaasan walitti himnaan tolte gaalal filannoon tolte nagaya arkate guyyaa halkan san wal agaran bar waan akka ammaan tanaa samirratti deemtu teenya ta musalliba zamana kanaa tanaas rabbi nurraa haa jijjiiru sooshaal miidiyaa irratti dibta gootu ta sooshaal miidiyaa irratti wal barte sooshaal miidiyuma irratti gargar baata beekii ammas achirra wal bar achumarra dhumte boleso intaloo takka yoo jaalatte si fuudhuun fadhaa yoo jetteen isiin wanni siin jettu nagaya yoo taate abbuma kiyya dubbisi siin jettika atis dheexeetuma kallattiin manatti dheexee gaafattanga bakka tanattis imaamu nawawi rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a kitaaba isaa al-adhkaar waa'ee dhikriitii haasawu ulamaa'iin kitaaba san jaalachuu keessa maal jaan bi'iddaar washtari al-adhkaar mana kee gurguriiti kitaaba imaamu nawawi al-adhkaar ka jedhamu bitadhuu jaan achi keessatti fide yeroo amman takka intaloo takka jaalattanii isii san fuudhuu feetan manguddoo ergachuu dandeessan yookaanuu lubbuu teetiif dheexee ifiif gaafachuu dandeessaa je onni akkasii ni qabdanii akkam eettan isin kaameeraan isinirra hin jirtu sodaatina suufa uffattanii zazannaxanii teessan anaatun zannaxaniin agartuu bu'aanuu maal taate kalli baala hariifaan siin jaabara nadeero ganda darasaa gizeen dhaqu mudawwaraa fi imaamata ajaa'ibaa uffadheetiin dhaqa ijoollee yuunivarsiitii gira gizeen ga'ee suufa ajaa'ibaa uffadheetiin dhufan agartu kalli baala akkam eetoo awuu bakka tana deebisaa gaa dhugatti manguddoo ergattamoo lubbuuteetiif dheexee dubbiste manguddoo ergattamii ani waa manguddoo waan erganne boo gaafa kiyyaa dhageessanii miti hin dhageenye mee warri dhageessan orobbii aadaa muraata isinii baagutti anoonni inti yoo onnee leencaati yar oyi sodaattuu seete yeyyiina seete waan lakkii tanaas maal taate uumaa manguddoo ati taatee ni jiraame akka ati feetutti gaaboo sirraa buqqustee sheekootii hariifa isaan itti ergadhu yookaan ammoo lubbuu teetiif dhaquu ni dandeessa hangaafa kiyyaa lubbuu kiyyaaf hin dhaqe warra sawwaan hin beekuu bara silaa ganda biraa ta'e hay mucaan kun daffaaraa hay manguddoo dhiisee lubbuu isaatiif dhufaan hanjaanii bara akkas jaaga namni keenya akkas jaa kanaafin anuu ganda san seeneen sin jabboleeso fadhfar bidaati diini taribat yadaak hin jenne eegaa silaa warri biraa rakkoo nana qaabaraa deero ayya aqila ta'uu qabda kun machiinsi uffattee deddeemta akkas ilaal manumatti dhaqif warri sii dhaqu san khutubaa godhuu qaba inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا آية إمام تجيرو قويا جمعة خطبة قروا انجروا تاستفتاحا سن قروا قبئت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إيغنا سورة النساء ساركفته إيغنا سورة الأحزاب لما وجرجرت غيب سنبود مال جاني سنف أما kabajamtuu teessan jaalatamtuu teessan giftii teessan abalittii intala abalu gurbaa keenya abalu ilma abaluutiin akka nuu kannitanii fi isinii dhufne yoo nuu kannitan alla maganta nuti jennu san jazaakumullahu khayran wa baarakallahu fiikum yoo nu diddana ammoo gidee teessan ni qeeballaa jechuu qaban eenyututu akkana jeemee tana kaardii nama gunnuuf waan hin amman tana anjee kana kaje ani wani lubuti yerra isini kan nunjiru bar wa hayyu raga ni baytani mi asawk ya agartani jirtani bilal ubbalaysa isa walin radiyallahu anhuma
gaafa ansaarota irraa fuudhuuf deemu isaan lamaaniitu dhaqee gaafate akkana jedhaniin yoo nuu kennitan allama gal yoo nu dhorgaddan ammoo gidee teessan isiniif qeeballaa jennaani manaan nama dhufe nama rabbi sodaatu sahabticha guddaa kana kadidan way isiniif fakkaata awoo caarii ujeen gaabuu harkadhu ujeen mobboleessa awoo isinis tajaalattan warra dhabu rabbi isinin godhin akkasi manumatti dhaqiif lal manumaan dhaqiif malee waan hin jirre karaa hin jirre yoo deemte qalbii tuutu si caba bireendidhaanin deemaa yoo jette yatashaalla mircaa kamaxaa annicha garamsin jettee kabiraa jala siigoot gaafa san qalbiin na cabe jetteetiti waa hunda dhiistaan sin jaadeeru jaalannaan manuma abbaa isii dubbise allahan jalla jalaalu yoo waan akkanaatiin dhuftan wa rabbil kaaba qalbii naman cabsu aboo rabbiin qalbii isin cabsee ni beeka awoo ni beeka istaayila isaatii miti jalla jalaalu rabbi manumaan hin deemin ta girgiddaatii fi maarreessan hin hayyaminin sin jaa nurraa fokkotaa wakkam jetta nuti muslimaami kallattumaan akka feetu lubbuu kee yoo onnee leencaa qabatte yookaan ammoo manguddoo si wakkaltee sirraa warra buqqisuu danda'utu jira miti isaan yoo sanirra caalaa sheekootii masgiidaa kabajamtu isaan yoo ergattan irra bareettu akkas godhu eeganaa bakka irra hedduun namaa itti nyaadhamu tami ni beeta bakka aruuzaa sanitti nyaadhamu bakka aruuzaa sanitti aruuza shari'aa je'eetiti duburaa fi dhiirri miksiidha obboleessa sun ka shari'aatii miti aruuza shari'aa namni je'eef shari'aan ta'uu bar qur'aanaa fi hadiisa irra facaafameetiti laalamuu qabdi amma akkas godhan walitti makaman hunnooti isaanis as jiran guyyaan sanfaan tashootu namuutuu hunnooti huccuu ajaa'ibaa uffatanii haxirra keessa kana namuma achi keessa cuubanii isaan baasanii sin jaa achirraa si dha'u haxirriisi ati subhaanallaa jechuu jiru jijjiiramte subhaanallaan obboleessu la bakka saniif eegi hin nyaadhamin wallahi anta nawaanin muuxannoo isii qabuufi bar anin goone jaartii diyya geelonni isii maal jaanni beeta hoteela nuti tutuutu isinii kireessa ni hayyamaa jaanin hakiim na beekanaan laa nurraa dhawiin jeenan jalaa dhawiin jeen obboleessu maaliif jennaan boru falaxaa na godhan bar minbararra dhaabbadheetiin gorsa godhaami aruuza isaa akkana hin goone jaan takkeen isii amma naan jechuun tan jiru qa miizeen qabdu ammas isin anillee miizee hin qaban maaliif jennaan footoo nurraa balleessan bo waan akkanaa dhageesse awoo rabbi isinii jira kofolaawo wallahi akkas wayin akkunuma godhe siite deemeetiin namticha footoo kaasu bar ekspertii nama ajaa'ibaa amma qarshii kum diidami moo akkana sirraa fudhate footoo aruuzaa si kaasuuf yoo xiqqaatte kun 15 awoo saahibii mee bakka tana maal jettaan jeen akka obboleessa keetiin na gorsi jennaan miizee jalaa dheenan je lamni jennaan footoo sirraa fokkisanii annarraan arina obboleessa miizee yoo godhatte filannoo keetti hin beenu ganda keenya abuqii maati jira qame'ee dhufe gizee yoo footoo isa qabde gaa aya kajoof footoo irra nuu fida aboo nurraa badde nuti anaafi ati gareedduu garuu aboo hin taane jetta achumatti hin jeenaanis filannoo teete asnaan hin geenyisan ana waliin garuu walitti hin deemne bakkisan guyyaa sana akka hin nyaadhamne waan hin jirre akka hin goone adeero eegana dardaroota as jiruuf warra hin fuuneef gorsa bareedduu takka isiniif haa yaadu kanumaan ilamman tanaa gorsa gaarii isinii yaadu jiru odoon isiniif hin himne hadiisa bareedaa tokko hoggu takka rasuula irratti alayhi salaatu wassalaam salawaata buusa aboo sallu ala nabi laal rasuulli keenya salawaatullaahi wasalaamu alayhi في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملجي من استطاع منكم الباءة فليتزوج نمني إسنرا قلب آتا عروزا نمني دنده فوداجي فإنه فونكن أغض للبصر إجتنا قد قباجي وأحسن للفرج قام سالا نماتك ساجي يرو فوت
ijjite hindemtu gaata cufaa'u manarraa qabdaa miti tanuma agarte cufaatu hillallallattu bolisu qaama saalaa sii tiksaa waman lam yastati namni hin dandeenya ammoo furmaanni isaa maal fa'alayhi bissoom soommanuun isarratti haa jiraatu fa'innahu soommanni kun lahu isaaf wijaa'uun gaachanaaji yoo beela qabaatte fadhinnaan sittun dhuftu obboleeso yeroo garaan keenya guutame bar fadhinnaan teenya nutti dhuftu shahawaan yeroo san namatti heddummaata hawaa jala deemuun yeroo san heddummaata atii beela qabu isniina kamisa 13 14 15 meelaale waan duraan gootu lubbuun ta'e hin gootu maaliif beelooytee jirta mokom yeroo teetuu waan hin jirretti hin dabarsitu yoo qallaba isiitii fi xaaxaa isii dandeesse hin sodaatinaati fuudhaa jee rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yoo hin dandeenya ammoo soommana fireendii qabadhaa hin jennu soommani garuu hadiisa lammadaa kanaatu tuutun nama gammachiisa boo awoo rabbiin addunyaa fi aakhirratti sinaa gammachiisu laal wal hadiisu rawaahu al-imaamu ahmadu fi musnadi وابن ماجة في سننه والترمذي في الجامع والحاكم في المستدرك وصححه وحسنه علامة الألباني في صحيح الجامع رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمني رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ثلاثة حق على الله أونهم المجاهد في سبيل الله والكاتب الذي يريد الأداء والناكه الذي يريد الأفاف ثلاثة نمسدي قلبي تيتن حديثة نوران قلمي فموك بكنا دقيفت نمسدي الله الرتي ثبت هذا نمسدي الله الرتي ثبت هذا إسان غرغارون أو ربنا الدنيا في آخرتنا وغرغر نينجا أسي أجي إسنتي ديري فنفدو يونين دقوا كنا من ربي الرأي يودو غوري همين نفسيتي ياتي في لبوتي الرأي كرا بريدا كان إسي يادا جيسيتي وجه چودا برا الله ننتك فما إسني كرا دلدلا كرا جنتا دلدلا إسني تي أنا بيد جهنم كيستي والياذ بالله ندر برا إس الله ننتك فما أنيس كنين تبدي إسني سورة دقيبتي ورد لك ربنا واقو نشوفات ربي يا دام رودك ربنا واقو حاجات يتفجأت رب ولتن واقو الدنيا في آخرت ربنا وامل كيس أبو بليان كي يورا eeba keessa jirtan rabbi isin haa gammachiisu yaada muraada keessa rabbiin isiniif haa guutu niyyaa teessan isinumaatu beeka akka isin niyyattanii olitti rahiimur rahmaan isiniif haa tolu warra fuudhuu fedhu rabbi jaartii saaliyaa isiniif haa baasu shamarran teenyaas warra heeruun fedhu jaarsa saaliyaa kadaaraa sin goone kasi gubbaan shamara biratti ija hin qaarsine kasin hiraarsine kadaaraa sin goone rabbi isiniif haa baasu warra fuudhee ilmaan hin qabaanne ammoo rabbiin ilmaan isiniif haa kennu warra wal fuudhee ilmaan hin qabaanne rabbi ilmaan isiniif haa kennu warra fuudhee ilmaan qabu ammoo rabbiin ilmaan keessan dasii ija كيسني إلمان كجلو تربي سني فاقود ورمك كيسن إسني يامس ربي سني فاقود اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.